Bismillah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu ilmaan Oromoo kana addunyaa irratti argamtan jirra. Alhamdulillahi har'a faxuura dalaguu fi beeytaa yookaan killee jechuudha. Hordofa. Amma asitti akkuma argitanii siniyyatti shunkurtaa tokko naqadhee jira. Gubbarraan zayita itti naqa. Amma kunoo ala kanaan zayita shunkurtii waliin gahuutti jira. Ammas na hordofa. Amma kunoo ala kanaan waliin naqee soogidda xiqqoo itti naqaa jechuudha. Ammas kammuudha itti naqaa. Kunoo kammuudha itti naqa jechuudha. Waliin gaha. Amma haala kana fakkaatee jira. Xamaaximaa asitti fakkaatee jira. Itti naqadha. Asitti kunoo xamaaximaa fi hunda isaaniitu haala kanaan waliin bakee jira. Xiqqoo hin tu'a jechuudha. Asitti killee jahatti godhadhee jira. Killee kanatti wanni godhadhee shunkurtii biyya teennaa alaaqannee san jechuudha. Shunkurtii qaqal'oo san isii tokkochatti ciree jira. Ammas wanni kunis bagduunessa cicciradhee itti naqadhee jira. Waliin gahee jira jechuudha. Soogidda xiqqoo itti buuse kana fakkaata jechuudha. Kana amma yoo xamaaximii fi shunkurtiin bilchaatte gubbarraan itti naqaa jechuudha. Kun killeedha. Killeedha waliin gahee gubbarraan itti naqaa jechuudha. Kunoo akkuma argitan gubbarraan itti naqee jira. Waliin hin dhahu akka namatti dhiisaa jechuudha. Bardinnuma isaa kanaan akkuma qixxaatitti bardinnuma kanaan dhiisaa jechuudha. Haga bilchaatu hin tura walitti dachaana. Haala kanaan furree distii kan siniyaadhaan gidduu fidee itti qadaadadha. Haala kanaan hin tura jechuudha xiqqoo. Kunoo kana fakkaataa jechuudha. Bilchaatee jira. Amma isaan itti baasuudha. Kunoo kana fakkaata jechuudha. Amma isaanii irra godhadhee jira. Kana fakkaataa akkuma qixxaatitti haala kanaan xumuramee jira jechuudha. Amma qopheessuudhaaf kana fakkaata kuna. Kana fakkaata amma qopheessuuf jedha. Bismillah, like, share, subscribe godhaati. Channel kiyyaa mul'isaan jechuu barbaada. Tokkuma jirtanitti nagaa raamtan bineensarraa jiraadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.